Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa hundumti keessanuu nagaa keessanii har'as viidiyoo haaraatiin deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti baay'een keessan karaa Telegram chaanaalii keenyaa dhuftanii akkuma nagaa bulchaa turtan guyyaan kennisa qormaata rimeediyaalii kan bara kanaa inni sirriin yoomidha. Akkasumas immoo ispeesifikaalii guyyaan intiraansii egzaamiin itti kennamu yoomidha jettanii akkuma na gaafattan viidiyoo kana keessatti guyyaan kennisa kan rimeediyaalis akkasumas kan intiraansii yoom ta'uu akka danda'u viidiyoo kana keessattan isinitti hima jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaasinii jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Sababni isaas YouTube chaanaalii kana irratti wantoota barattoota fayyadaa jiru waan share isinii gochaa jiruuf yoo YouTube chaanaalii kana subscribe gootan waan fayyadamtan malee waan miidhamtan hin qabdanu. Akkasumas viidiyoon kun barattoota baay'ee bira akka qaqqabuuf please viidiyoo kana like godhaa. Akkasumas koomentii nu barreessuu hin dagatinaa. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti darbina. Egaa akkuma beekamu ministeerri barnoota akaadaamii kaalandarii kan waggaa baasee yuunivarsiitiileedhaaf ergaa. Egaa guyyaa kana keessatti guyyaan intiraansii egzaamiin itti kennamu guyyaatti qormaanni rimeediyaalii itti kennamu ispeesifikaalii ministeerri barnoota akaadaamii kaalandarii kan waggaa keessa kaa'ee jira jechuudha. Akkuma sanatti itti fufaa jira jechuudha. Akaadaamii kaalandarii ministeerri barnoota baasee kanarra yoo guyyaan jijjiirame iyyuu ammana baay'ee kan fagaatee jijjiiramu miti jechuudha. Kanaaf akaadaamii kaalandarii ministeerri barnootaa baasee keessatti guyyaan kennisa qormaata rimeediyaalii yoom akka ta'ee fi akkasumas immoo intiraansii egzaamii rimeediyaalii intiraansii egzaamiin yoom akka ta'e viidiyoo kana keessatti isinitti hima jechuudha. Kan rimeediyaalii irraa gaafa kaanu akkuma beekamu waggoota 2-3 darbee fi guyyaan kennisa qormaata rimeediyaalii kan kennamaa ture caamsaa gara dhumaa yookaan ji'a salgaffaa gara dhumaarraa jechuudha. Kana jechuun waggaa darbee fi waggaa 2 darbee qormaanni rimeediyaalii kan inni kenname gaafa guyyaa 26 haga 30 jechuudha. Karaa onlaayinii yuunivarsiitii keessatti kan kennamaa ture jechuudha. Akaadaamii kaalandarii ministeerri barnootaa kan baranaa keessatti garuu guyyaan kennisa qormaata rimeediyaalii akka akaadaamii kaalandarii irra taa'ee jirutti gaafa guyyaa 24 ji'a salgaffaa haga gaafa guyyaa 28 ji'a salgaffaa bara 2018tti akka ta'udha. Kana jechuun wiixataa haga jimaataa yookaan haga kamisaatti akka kennamudha jechuudha. Akkuma beektan immoo filannoon biyyaalessaa bara kanaa kan inni kennamu ji'a salgaffaa gaafa 24 akka ta'e hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Kanaaf iyyuu akka tilmaama mataa keenyaa kennuu fi ta'uu danda'uttis immoo filannoon biyyaalessaa gaafa 24 waan ta'eef carraan gaafa 24 jalqabu isaati baay'ee dhiphaadha jechuudha qormaanni kun. Kanaaf iyyuu maal ta'uu danda'a yookaan gaafa 25 irraa haga 28 yookaan immoo torban isaatti darbee qormaanni kun kennuu jalqaba jechuudha. Kana jechuun ji'a kurnaffaa gara jalqabaarra carraan kennamuu isaati baay'ee bal'aadha jechuudha yoo gaafa 25 irraa kaasee hin kennamu ta'e jechuudha. Kanaaf guyyaa rimeediyaalii kan inni kennamuu danda'u ji'a salgaffaa gara dhumaa yookaan immoo ji'a kurnaffaa gara jalqabaati jechuudha kan kenniinsa rimeediyaalii jechuudha. Maaliif akkuma isinitti hime akaadaamii kaalandarii ministeerri barnootaa baasuu kan waggaa guyyaa sanarraa baay'ee hin fagaatu waan ta'eef guyyaan kenniinsa. Inni lammaffaan immoo guyyaa intiraansii egzaamiin itti kennamudha jechuudha. Kanaan dura odeeffannoowwan dhugaa odeeffannoowwan soba ta'an kallattii garaagaraatiin tamsa'aa turuu isaanii ni yaadatama. Innis qormaan intiraansii egzaamii sababa filannoo biyyaalessaatii fi ji'a salgaffaa keessa kennama ji'a 8ffaa keessa kennama jedhamaa turuun isaa ni yaadatama. Amma odeeffannoo inni sirriin ministeerri barnootaa beeksiseen qormaan intiraansii egzaamiin akkuma akaadaamii kaalandarii irra taa'etti ji'a kurnaffaa keessa akka kennamu ministeerri barnootaa ibsee turuunsaa ni yaadatama jechuudha. Kana gaafa jedhu ministeerri barnootaa gabaasa gidduu kana baasetti akka agarsiisutti guyyaan kenniinsa qormaata intiraansii ji'a kurnaffaa keessa akka kennamu garuu ispeesifikaal deetiinsaa akka addaan hin baane ministeerri barnootaa ibsuunsaa ni yaadatama. Asirratti immoo wanti isin beekuu qabdanu akkuma isinitti hime akaadaamii kaalandarii kan waggaati ministeerri barnootaa waan gaggeeffamuuf akaadaamii kaalandarii sanarra immoo guyyaan ispeesifikaalii taa'ee jira jechuudha. Kunis immoo carraan guyyaa sana ta'uu isaati baay'ee bal'aa kan ta'e guyyaan kennisa qormaata intiraansii egzaamii kan inni ta'uu danda'u akka akaadaamii kaalandariin jedhutti gaafa guyyaa 22 ji'a kurnaffaa bara 2018 haga
gaafa guyyaa 10 ji'a 11ffaa bara 2018tti akka kennamudha jechuudha. Akaadaamik kaalandarii kan taa'ee jiru jechuudha. Guyyaan kun akka bara 2017 guyyaa kanaanidha qormaan intiransii kan kenname. Bara kanas immoo akka akaadaamik kaalandariitti guyyaa sana ta'uu isaatii baay'ee bal'aadha jechuudha. Yuunivarsiitii keessa barattoonni giraajuweet godhanii kan ba'an aga gaafa ji'a 10ffaa gaafa guyyaa 14ttidha. Sanaa booda wanti tokko sirratti ji'a gaafa 22 irraa ka'ee immoo qormaan intiransii egzaamii kan kennamu guyyaa sanaan boodadha jechuudha. Kana jechuun ministeerri barnoota ispeesifikaal deetiin keenya garuu carraan guyyaa kana ta'uu isaatii baay'ee bal'aadha jechuudha. Kanaaf isa kana beektanii qormaata keessaniif akka qophooftan odeeffannoowwan sobaa odeeffannoowwan barattoota burjaajessan irraa akka fagaattan isiniin jechuu barbaada. Akka xumuraatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Warri telegiraam chaanalii keenya join hin goone telegiraam chaanalii keenya join godhaa. Nagaatti.